adoolessa 23,2026 oduu subuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Dhaabbileen Chaayinaa yuunivarsiitiiwwan USA'tiif doolaara kitila 300 ol kennuun himame. Ragaan haaraa ministeerri barnoota Ameerikaa baase akka agarsiisutti dhaabbileen barnoota olaanoo Ameerikaa dhaabbilee Chaayinaa qoqqobbii irra kaa'aman irraa deeggarsaa fi arjooma doolaara kitilootaan lakkaa'aman argataniiru. Akka Newsweek maxxansetti yuunivarsiitiiwwan Ameerikaa dhaabbilee yaaddoo qaban kanneen qoqqobbii irra kaa'aman walumaa galatti deeggarsa doolaara kitila 405 kan argatan yoo ta'u, sana keessaa gara doolaara kitila 309 kallattiin dhaabbilee Chaayinaa irraa argaman. Arjoomtota gurguddoo keessaa dhaabbata teekinooloojii Chaayinaa Huawei fi dhaabbata isaa Ameerikaa jiru FutureWay kan ta'e yoo ta'u, walumaa galatti gara doolaara kitila 42tti dhiyaatu kennaniiru. Kana malees Inistituutiin Teekinooloojii Beijing kan damee ittisa Chaayinaa waliin walitti hidhata guddaa qabu tarree qoqqobbii Ameerikaa irratti osoo hin dabalamin dura dhaabbilee Ameerikaaf deeggarsa doolaara kitila 49 ol kennuun isaa argameera. Deeggarsi sun kan kenname ta'uun isaa mataan isaa gama yuunivarsiitiiwwaniin dogoggora ta'uu isaa mirkaneessu ta'uu ogeeyyiin ni dubbatu. Sababni isaas deeggarsi kenname harki caalaan isaa dhaabbileen sun tarree qoqqobbii irratti osoo hin dabalamin dura kan kenname yoo ta'u, amma walta'iinsi tokko addaan citee jira jedhan. Haa ta'u malee seerri Ameerikaa yuunivarsiitiiwwan deeggarsa biyya alaa doolaara 250 ol akka ibsan kan dirqisiisu yoo ta'u, qaawwii gabaasuu garuu dhangala'aa maallaqa biyya alaa guutummaatti hubachuun rakkisaa ta'a. Koongireesiin Ameerikaa yeroo ammaa sirna hordoffii sana cimsuuf wixinee labsii Deterrent Act jedhamu ilaalaa jira. Yoo ragga'e seerri sun ulaagaa gabaasaa gara doolaara 50,000tti gadi buusa. Maallaqni biyyoota Ameerikaa waliin wallabdee ji'oopolitikaa qaban irraa argamu kamiyyuu guutummaatti ibsuu kan gaafatudha jedhan. Dhimmi sun madaallii nageenya qorannoo Ameerikaa, yaaddoo nageenya biyyaalessaa fi tumsa saayinsii idil addunyaa gidduu jiru irratti falmii bal'aa kaaseera. Ameerikaan xiyyaara waraanaa B1 fayyadamuun Iraan haleeluun dhaga'ame. Ameerikaan yeroo jalqabaaf xiyyaara waraanaa fageenya dheeraa imaluu danda'u kan B1 jedhamuun beekamu fayyadamuun Iraan irratti haleellaa raawwachuu ishee qondaaltonni Ameerikaa ibsan. Xiyyaarri B1 sun buufata waraanaa Ameerikaa Biriteen irraa ka'uun buufata waraanaa humnoota eegumsa warraaqsa Islaamaa Iraan IRGC irratti haleellaa raawwachuu BBC'n miidiyaalee Ameerikaa Axios jedhamu wabeeffachuun gabaaseera. Xiyyaara B1 boombota gurguddoo 24 yookaan misaayilota Cruise jedhaman hedduu baachuu kan danda'udha. Fayyadamni xiyyaarichaa duulli waraanaa Ameerikaa Iraan irratti gaggeessaa jirtu akka caalaatti babal'atu agarsiisaa jedhu qondaaltonni. Waraanni Ameerikaa ibsa isaa keessatti xiyyaara B1 fayyadamuu isaa hin kaasne. Haa ta'u malee haleellaan sun humna waraanaa Iraan barbadeessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibse. Kaayyoon isaa immoo humna Iraan doonii daldala ulaa Hormuz qaxxaamuran sodaachisuu fi haleeluuf qabdu dadhabsiisuudha. Iraan haga ammaatti ejjennoo ishee ulaa Hormuz irratti hin jijjiirre. Buufataawwan waraanaa Ameerikaa naannichaa jiran haleelus itti fufteetti. Kilabootni Ingilaand qophii shaakala ganna kanaa itti jiru. Taphoonni michoomaas taphatamuu eegalaniiru. Kilaboonni Ingilaand bara dorgommii 2027 shaakala isaanii erga jalqabanii bubbulaniiru. Dabalataanis taphoota michoomaa garaagaraas jalqabaniiru. Haala kanaan Manchester United fi Tottenham taphoota michoomaa tokko taasisaniiru. United injifatamuun kan eegale yoo ta'u, Tottenham ammoo injifachuun eegaleera. Manchester United taphoota michoomaa 4 kanaan booda ni taphata. Adoolessa 24 Rosenborg waliin, hagayya 1 Atletico Madrid waliin, hagayya 8 PSG waliin, hagayya 12 ammoo Leeds waliin taphachuun qophii ganna kanaa xumura. Arsenaal ammoo tapha 3 taasisuuf karoorfateera. Hagayya 1 Girona waliin, hagayya 5 Real Betis waliin, akkasumas ammoo hagayya 9 Borussia Dortmund waliin taphata. Chelsea taphoota michoomaa 5 taasisuuf karoorfatee jira. Adoolessa 28 Western Sydney waliin, hagayya 1 Tottenham waliin, hagayya 5 Juventus waliin, hagayya 8 AC Milan waliin, akkasumas hagayya 9 Johan Darul Taizim waliin ni taphata. Manchester City taphoota michoomaa 3 taphachuuf karoorfatanii jiru. Hagayya 1 Inter Milan waliin, hagayya 5 Killing All Star waliin, akkasumas hagayya 9 Atletico Madrid waliin ni taphatu. Liverpool taphoota michoomaa 5 taasisuuf karoorfatee jira. Adoolessa 25 Sunderland waliin, adoolessa 29 Wrexham waliin, hagayya 10 Leeds waliin, hagayya 9 Monaco, hagayya 16 ammoo Como waliin taphatu. Tottenham kanaan booda taphoota 4 taphachuuf karoorfateera. Adoolessa 26 Aqualand waliin, adoolessa 29 Sydney waliin, hagayya 1 Chelsea waliin,
hagayya 15 Hoffenheim waliin ni taphaatu. Yeroo taphni Piriimiyer Liigii Ingilaand jalqabuuf torbanootni hafanitti hagayya 16 Arsenaaliif Maanchister Siitiin waancaa Community Shieldiif kan wal morkan ta'a. Yeroo ammaa kilaboonni hundi gara shaakalaatti kan deebi'an yoo ta'u Piriimiyer Liigiin Ingilaand eegaluuf guyyaa 28 qofaatu hafa.